Ashama arkafune kabajamtoota fi jaalatamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoodhaa kan sadarkaa idil-addunyaatti argamtan kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtan hunda keessan nageenyi kenna oowwan kan onni irraa maddee iddoo isin jirtanitti isin haa qabu isiniin jedha. Egaa hundi keessan akkuma beektan yeroo ammaan kana mootummaan Biltsiginnaa kan Minilik sadaffaadhaan durfamu kan Abiyyiin hoogganamu jechuudha. Waan dubbatuu fi waan qabatu wallaalee jira keessaa fi alaan bakka hunda dulli hamaa fi cimaan bifa qindaawaa ta'een sabaaf sablammootaan kan utubame kan bu'uureffame irratti deemaa jira jechuudha. Egaa hundi keessan akkuma beektan mootummaan sirna kana geessif mootummaan sirna Biltsiginnaa yookaan Aadaawii yookaan sirna nafxanyaa kan kaayoo Minilik galmaan gahuudhaaf deemu kan iccitii isaa obboleessi isaa Daani'el Kibrat miidiyoota garaagaraa irratti dubbachaa fi ture gaaffii deebiin isa wajji godhameef jechuudha. Qabatamaan ragaa wajjin hundi keessan dhageettanii jirtan hundi keessan agarraa jirtan jechuudha. Abiyoot Kaasaa yookaan Minilik sadaffaa isa jennu kun gartanii sirna yookaan kaayoo manaama Minilik akka galmaan gahuuf deemuu fi akka karaa isaa qabatee deemaa jiruuf qabsaa'u dubbataa fi himaa ture kanaan wal qabateeti kan ilmaan Oromoodhaa har'a gochoonni shukanneessoon gara jabinaadhaan obboloota keenya gartee hawwan qeerroo fi qarree ilmaan Oromoodhaa shamarran keenya irratti raawwatamaa jiru jechuudha. Gochoota keessattuu gara jabina akkan hammaate jechuudha. Shamarran keenya biyya keessatti jechuudha jumlaadhaan hundi keessan agartanii jirtan hanga qaamni isaanii gurraattee ilaalatutti tumuu kan ajjeesu shamarran keenya gudeedu gochoota silaas mirgi ilmi namaa addunyaa irra jiru hundi dura dhaabbatee mormu har'a sirni Biltsiginnaa sirni Minilik akkuma guyyaa kaleessaa har'as ilmaan Oromoo fi Oromummaa fi Oromoo irratti raawwataa jira jechuudha. Abiyyi akkuma kakate ilmaan Oromoodhaa sabboonummaa uummata Oromoodhaa cabsee ilmaan Oromoodhaa waggaa 1000f gabroomsa jedhe. Manaama isaati kun. Manaama Abiyoot Kaasaa yookaan Minilik sadaffaa isa jennuun kana jechuudha. Manaama isaati jechuudha. Ilmaan Oromoodhaa ilmaan goototaati, ilmaan qabsaa'otaati. Keessattuu hundi keessan akkuma beektan akkuma Dr. Maraaraan jedhe hanga uummanni Harargee jiru Oromoon abadan hin gabroomtu jettu sun jecha dhugaati jecha haqaati. Maaliif wal kakaasuu, wal hubachiisuu, wal abdachiisuu, wal hubachiisuu, onnee fi hamilee walitti horuu aadaa godhachuu qabna jechuudha. Sibiilli Harargeen hin kaatu. Sibiilli Harargee takka diimanaan ammoo abadan kana anaa miti ka qabsaa'utu jedhe jaarraa abbaa gadaafatu jedhe kana ilmoo qilxuufatu jedhe. Kanaaf Minilik sadaffaan Abiyoot Kaasaayidhaan kufuudhaaf deema jechuudha. Uummanni Oromoodhaa akka guyyaa kaleessaa akka hin taane dubbii ijjatan naa qabadda. Har'allee Oromoon qabsaa'ee sirna jijjiire ammallee duubatti deebi'ee rabbiin nu dhageessise. Fincila barattoota zamana Haayile Sillaasee keessatti warroonni adda durummaadhaan hirmaachaa turan kan akka Baaroo Tumsaa fa'aan warri dammaqan kan fincilan kan sirna sarraasan ilmaan Oromooti. Yeroo mootummaan Haayile Sillaasee kufus dargiin dhufus kan qabsoo cimaa fi wareegama qaalii kafan kan dhiigaa fi lafa isaatti jigse ilmaan Oromooti. Bara 1991 qabsoo ilmaan Oromoo godhaniin biyya sanirraa mootummaan dargii kodansaa meeshaa isaa guuratee deemuu danda'e. Wareegama ilmaan Oromoo kafalaniin. Sirni TPLF fi sirni wayyaanee kan waggaa 27f nuyiidhaan utumaa nureebaa biyyaan waariyaa tures dhiigaa fi lafee qeerroo ilmaan Oromootiin masaraa Minilik keessaa bahe. Qabsoon teenna qaccee erga geenye booda maaf duubatti deebina ka jedhu ammallee ilaaluun barbaachisa. Waan ani isin jedhu kana sirriitti qabbeeffadhaan achi kasa. Mootummaan Abiyyi mootummaa suuraa fi viidiyoo fi miidiyaa hin jiru malee mootummaa qabataman seeraan lafa qabate biyya qabatee biyya hoogganaa akka ofii fedhetti ajajaa mootummaa deemaa jiru miti kana namana. Barti TPLF naga guyyaa kuftutti Hayilamaariyaam Dassaalany Awurooppaa dhufaa ture bara. Paarlaamaa walitti qabee biyya hoogganaa ture bara. Har'a Abiyyi dhiira. Ameerikaa dhaqa har'a dhiiraati. Abiyyi gamtaa Awurooppaa dhaqa Awurooppaan biyyi takka isa yaamti. Waliin sobnu kan dhugaa walitti himaa deemna jechuudha. Mootummaa Abiyyi kana addunyaa akka inni sobaa ta'e kijibaa ta'e akka inni nama dimokiraasii nama hin ta'in
akka inni nama abbaa irree ta'eefi Minilik cala nama hamaa mirga dubartootaa mootummaan eeyne mirga ijoollee mootummaan eeyne mootummaa mirga sabaaf sallammii fi human rights isa jennuun kan ilmi namaa nama ta'uu qofa kabaja argachuu qaba kabaja isaan malu ka jedhu kana akka nama kabajuun taane Abiyyi addunyaa guutuun bartee jirti. Abiyyi mootummoonni Awurooppaa fi iyyaaman akkamitti iyyaamne maaliif iyyaamne maaltu uumama jedhaati waa tokko lafa kaa'a. Abiyyi yoo biyyi Jarman kafitti yaamtu taate ummanni biyya Jarman keessatti ji'a lama guutin erga Hacaaluun du'e as hiriirota gurguddoo 9 oltu godhame. Hangi imbaasii biyyattii guruuti ga'uu jechuun imbaasii Itoophiyaa ka biyya Jarman jiruu fi waajjirri Anjilaa Maarkel wal bira jira. Wal quba qaban hin agarte achi gubbaa dhaabbattee lalti jechuudha. Shamarran kophaa isaanii biyya kana keessatti hiriira bahaa jiran. Akka obboleeyyan isaanii gurgudamaa jiran ragaa isaanii baa poolisiin gabaasa galcha mootummoonni naannoo bulchiinsi hayyamni irraa wata fudhatama Awurooppaa hiriira eenyutu baa shamarran qofaa fi ijoollee xixiqqoodha. Maaliif bahan xalayaa kana hunda waajjira mootummoota biyyoota Awurooppaa gamtaa Awurooppaa Yuunaayitid Neeshinii bakka bu'oota Awurooppaatii fi waajjira Anjilaa Maarkel bulchituu mootummaa Jarmanii paarlaamaa bakka hunda xalayaan galee jira jechuudha. Suuraa wajjin. Poolisiin isa kana eegu bajanni itti bahee deema jechuudha. Akka Hacaaluun nurraa ajjeefame akka hooggantoonni Oromoodhaa Jawaar Mohammad Hamzaa faan Dr. Shuggut Galataa faa kadheen gadda hidhaa bahee waraqaa Jarmanii qabanii beekanii mootummoonni Jarmanii namni sun gaafa asii deemu akkam jira amma hidhaa dhaawwata bahee akkam jira imbaasii Jarmanii sirriitti beeka mootummaan Itoophiyaa Jarmanii sirriitti beeka. Ministeerri Ajaala biyya Jarmanii akka biyya kana dhufne ummanni akka emotional ta'e hin beekan. Biyya tanatti nama ajjeesuu hin barbaadan. Gaafa biyya tana dhufe ummanni poolisii miti taankii fi jinnii jaraan sodaanne arganii hubatanii jiran. Ingiliisis akkasuma. Awurooppaa biyyoota garaagaraas akkasuma. Biyyi takka Ameerikaan akkas. Abiyyi sirriitti beekaniif itti iyyaman. Yoo Abiyyi ka biyya san dhaqu taate lubbuun ilmaan Oromoodhaa ka biyyaatii kaasitti bahu isaa jaachise jechuudha. Nama ajjeesuu waan hin barbaanneef poolisiin biyya kana nama hidhuu nama reebuu waan hin barbaanneef ifitti iyyaman jechuudha. Najiisa achuma taa'e jedhanii jechuudha. Minilik sadaffaa ati najiisa biyya teena nu najiista dimokiraasii kenna nuraa xureessita achuma taa'e hin dhufu. Kijiba yaasa gadda miidiyaa gubbaa taa'ee badhaasa meeqaa argachuudhaaf yeroo illee argannee nama bakka bu'ootaa maarree jinnii waa'ee biqiltuu dhaabu.